kabajamoo afeeyyaa'ii, kabajamoo pireezidaantii, kabajamtoota miseensota caffee, gaaffilee ka'aniif galatoomaa jechaa deebii waliigalaa kennuun barbaada. Akkuma beekamu waggoottan darban keessatti tajaajilli fayyaa yeroodhaa yerootti fooyya'aa dhufaa jira. Utubaalee seektara fayyaa hundaanuu fooyya'insa fiduuf hojii bal'aan hojjetamaa jira. Gaaffilee bu'uuraalee misoomaa waliin wal qabatanii ka'anii fi dhuguma dhaabbileen fayyaa keenya hanqina hedduu qabu. Garuu barana qofa gulantaa dhaabbilee fayyaa fooyyessuuf hirmaannaa hawaasaatiin waan hojjenneen bu'aan gurguddaan argamee jira. Hospitaalonni 111 fi buufataaleen fayyaa 705 haala waliigalaa fooyyessuu irratti hojii bal'aa hojjetanii jiru. Qulqullina, magariisummaa, bu'uuraalee barbaachisoo ta'an akka reception waiting area adda addaa qopheessuu, haala dhaabbilee fayyaa fooyyessuu irratti hojiin boonsaan hojjetamee ture. Kanaaf jara hirmaatanii hunda galateeffachuun barbaada. Dhiyeessii bishaaniin wal qabatee kan ka'e dhugaadha. Dhaabbilee fayyaa muraasni rakkoo bishaanii qabu. Rakkoo kana hiikuuf waggaadhaa waggaatti piroojeektoonni karoorfamanii hojjetamaa jiru. Barana qofa piroojeektii 30tu xumurame. Bara 2019 keessatti immoo piroojeektiin 68 bajata mootummaa fi deeggarsaan ijaaramuuf karoorfamanii jiru. Gama biraatiin roottoo adda addaa binnees raabsinee jirra. Fakkeenyaaf hospitaalonni haaraa akka roottoo liitira 50,000 qabatu akka qabaatan taasifamee jira. Buufataaleen fayyaa 700 ol immoo roottoo liitira 10,000 qabatu akka isaan qabatan taasifamee jira. Kanaaf rakkoon jirullee kana hiikuuf garuu tattaaffiin jiru gaariidha jechuun barbaada. Gaaffiin inni biraa kan ka'e rakkoo bulchiisa hospitaalotaa wajjin kan wal qabatudha. Kanas sirnaan hiikuuf riifoormii gochaa jirra. Gaggeessitoonnii fi boordiin leenjii gahaa akka argatan hojimmaatni ammayyaa'ee gaggeessummaan akka fooyya'aa dhufu taasisuuf riifoormii kana waggaa dhufu jalqabnee hojiirra oolchina. Hordoffiif deeggarsa barbaachisuus taasisuuf ni hojjenna. Bifuma wal fakkaatuun hospitaalota OR bilookii ijaarratanii kan xumuramanii gara hojiitti hin gallees galtee barbaachisu guutaa adeemsa hojii hospitaala tokko jalqabsiisuuf yookiin OR jalqabsiisuuf barbaachisu guutaa jirraaf malee harkifannaan dagannaadhaan miti jechuudha. Rakkoon kun kan jiru. Rakkoon gara biraa hanqina humna namaati. Isas furuuf leenjii adda addaa kennaa jirra. Kanaaf gara fuulduraatti harkifannaa malee dhaabbileen fayyaa ijaarsa xumuraman yeroodhaan akka jalqaban taasisuuf ni hojjenna. Gaaffiin bal'inaan ka'e immoo fedhii dabalataa hospitaalota bu'uuraa fi buufataalee fayyaati. Akkuma beekamu dhugaadha, Oromiyaan bal'oodha. Hospitaalota bu'uuraa hedduu barbaanna. Garuu hospitaalota nu barbaachisu hunda waggaa tokko keessatti ijaaruun rakkisaadha. Dhugaa dubbachuu fi mootummaan keenya galata guddaa qaba. Waggaa tokkotti hospitaalota 10-15 ijaarsa jalqabsiisaa jira. Kanaaf waggoottan dhufan keessatti qaqqabummaan tajaajila fayyaa babal'achaa akka deemu nan abdadha. Murtoon haqa qabeessa ta'e aanaalee qabnu sadarkeessuuf irratti hojjetamaa jira. Kanaaf
ulaagaa ifa ta'e baasnee baay'ina uummataatiin teessuma lafaa fageenya hospitaala dhiyeenyarra jirurra kana ilaallee aanaalee qabnu sadarkeessinee itti adeemaa jirra. Haa ta'u malee waggaa tokkotti hospitaalli nu ijaaruuf dandeenyu galii keenya irratti gatii hundaa'uuf yeroo barbaada malee wanti kunis furamuuf deemaa jira jechuun barbaada. Gaaffiin kaan kan ka'e dhiyeessii qorichaa wajjin ol qabateetu kunis yeroodhaa yerootti fooyya'insa mul'isaa kan dhufedha. Akkuma beekamu manneen qorichaa hawaasaa naannoo keenya keessatti lakkoofsi isaanii dabalaa jira. Barana qofa 159tu hojii jalqabee kana keessattis hawaasni keenya miiliyoona 5.8 qoricha argachuu danda'eera. Dabalataanis rakkoo kana hiikuuf dhaabbileen fayyaa akka galii keessoo isaanii fooyyessan galii isaaniis fayyadamanii akka qoricha bitanii taasifameera. Bara kana maallaqa biliyoona 7.3 ta'u maddisiisanii kana keessaas parsantii 54 qoricha itti bitanii fayyadamanii jiru. Gara fuulduraatti immoo hanqinni qorichaa kun kana caalaa akka baduuf mootummaan keenya xiyyeeffannaa laatee hojjechaa jira. Qoricha biyya keessatti oomishuu jalqabuuf sochiin taasifamaa jiru bal'aadha. Garuu kun hundi yeroo barbaada. Tajaajilli fayyaa tajaajila galtee hedduu barbaadu baay'ee qaalii ta'edha. Kanaaf akkuma galiin keenya fooyya'aa deemu tajaajilli kunis gara fuulduraatti fooyya'aa deemaa jechuun barbaada. Galatooma.